سيدي السلام عليكم دكتور مال بكينا عبدنيو. وعليكم السلام ورحمة الله. سأليكم أنت هذا. مال أبو مال دكتور أنا فين بنا وكسمة. أكيد وجدتني أكيد باي. قام كان يسبايلتي. أمو كان يسبيتي. مالي أثماني لديه في ذلك. أجرتوغا. جرا الحمد لله. بابا جراتني وان بايتي سنبرا أرقام جناني. قاعد فيني دكتورة برا وانتي أرقام نهنجرو جاتشو تجرا. هنجرو أتوكو أنت ركضت أسمع بقولنا غانجيسة وأنت ركضت أبشر. ما دوار. وانتي أبا مهندلين أرقام جناني. وانت أرقام غافي في يالك وهنديو سنفي. وان بايتي بواي تجرا. ماني. أما يبغى تفرمات هين أرقامني. إيش؟ فرماتا قاورب بجد اسمه بلاد أرقام جنين فين. إن شاء الله أنا جاي غافي ويسين غافر رامودي فما ولي دبلا كانوا دندسوا. وما فيت غافر. يمكن من أرقام. أبشر وما فيت. تولي. غافي دبلا أبو جروس. حكومي يال أبو سنجرو. كان وابرا تاني فراتنا كي أنا قالوا دي نايني سنغافة تشوفه فين. إيش؟ دو أجتشون كمال جتشون. كانوا مسيرك كيسة؟ كانوا أنا كيسة أنا وما توكونا إبيانان إن دو أجت أما إن ديبيو وما نتاين بيكو دو ما كان جتشو سارة كلا سامالي. دو أجتشون غراتو كوني. تولي. نفي لبون أدبه جتشورا. غرابيراتين بكا ديمانين ديبين جتشورا. تولي. أنتم ما دبتانو. قامتني في لبون أدبه جتشو مال جتشور. لبو خلتو أنا كوما كليساتي. أنا ككليساتي. وانا ككليساتي. وقالوا بوتي سنة نمك سباتة نمني سنو دو جدما. سنام بوده دي جيفمه أولا ما. تولي. خلاص دو جدما خنا دوزي. إنني mana saati baafamee geeffamee of waala majettan kuni maal manuma saayoo ciisa rakkina maalii qaba? Namni du'e bare mana kaamu namni erga du'e booda haala nuti jiraannu kanatti jiraachuu hin danda'u bar. Akkamitti jiraata re? Yoo geesse awwaalame malee akkasitti jiraachuu hin danda'u atin arginen si amal. Isa namni du'u naanta kan argine? Namni hin du'a jedhama. Fuudhamee immoo yeroo inni dhaqee qabaramu mana isaatti maaliif deemsifamee qabara maal? Ani hin du'a jechuu du'uma kana waan ta'e walii isaa wallaalu. Du'umatu isuma. Du'e jennaani deemsifamee qabaramu jechuudha. Hin deemsifamu baatamee dhaqee dhaqaan bar. Maal qilleensa jennee isin qilleensa lubbuun waan akka qilleensa sanatu qaamaan wal gadhiisee adda bahee kanafee inni qaamti dhaqee qabbarama lubbuu rabbitu fuudhee jedhama. Qaamni sun lammuu faayidaa qabu jechuudha. Yoo qabarame malee yoo mana taa'ee rakkina qaba mana isaatti. Lammeeta namni du'e mana kaamu bara. Mana hin taa'u lamni du'e jechaadha. Siigalee kun. Kanaaf iyyuu fuudhamee deemamee qarabama. Fuudhamee deemama. Okay, rakkina qabachumatti dhaabbadhaaga. Duuti kun immoo yoom du'are? Duuti bari du'a jechuun waan qaama wal qabatee akka namaa kanatti waan nyaatee dhuguu miti. Du'a jechuun nama keessaa lubbuun bahudha. Kanuma. Mala duuti hin du'u jechuun eessanii? Duuti eessaa du'a jechuun waanuma nama ajjeesu. Du'a jechuun nama ofumaa isaatiifuu gaafa du'e namni nama tas hin deebi'u malee duuti hinuma jira jechuudha. Inni dhabamu. Amma inni nama wanti lubbuu qabu jiru. Inuma du'a. Duuti inuma jira. Isumatti du'a jedhama. Isuma du'a. Ay doktora kanamu. Kana bare. No warri akka kanatti tumbaratiin akkanatti jiraannu kuni. Namni nun beeku. Wama tokko faayidaa hin qabnu akkanumatti uumamni hamne. Kunu amma isin biraa faayidaa guddaan argadde. Ittaan yoo jiraate isa siif deebiif. Isaaf naaf deebiif. Allah. Wama feete maal bara. Yoomii baranne. Doktorri kun waan baay'ee nama gargaarudha. Wama tokko asitti dhibamtee dhuftee yaalan argateen hin baatu.
gaafattee gaafa deebiin isin kun isin dhimmi jedhee yaaduga isin sidaama duutee du'a yuunaa deebisanii kana naa deebisuu dadhabdu miti si deebiin nama gaafii lammaffaatti moggaa deebinu maal jechuun keessa hin oolu. Okay. Diruu jechuun maal jechuudha? Diruu jechuun akka afaan keenyaatti gaa diruu jechuun nuti beeknu masubaa kana fayyadamurraan deebinaan ofitti kaawwanna. Diruu jechuun maali inni isin biratti? Diruu jechuutu siin galle? Diruu naan galle. Fakkeenyaaf fuudhaaf yeroo malee diruu jennu biyya keenyatti akka baay'ee. Diruu jechuun maal wanti sun maaliif rakkise? Diruu jechuun maal akkoo afaan adda adda ta'uu danda'a. Isi barachuu dhiiftee yuusii baroodha. Maali doktoree waan biraa hin dhabamu hin jennee maali tumba osoo hin baratin akkamittan ba'a du'allee nan baradhe sana waa hunda caalu iyyuu diruu jechuun moo maal immoo didduu? Siifinima maalitti goota kanatti diruutti maalitti goota? Fakkeenyaaf wanta itti godhu isinirraa har'a waan tokko baradhe miti anillee nama waan beekne nama ollaa keenyaas akka kootii gabaree akka kanaa kan olii gad deebi'ee achi dhaqee as dhaqee barsiisuudha kan qoyyaanne. Hoggaa diruu maal sitti fakkaata ta'e? Hoggaa diruu jechuun jedhan mucaa bareedduu si kana wajjin fuudhanii wajjin kan bulan waan akkasii. Biyya keenyatti waan akkasiiti bareedduu namatti tola afi. Akkasii miti diruu. Biyya doktoraatti immoo maal beeka gaari. Hamma utuu diramuu barbaadaa siin jedhani maal jedhu? Mucatti keessan naa kennaan jedha. Akka jettaa? Akkanuma jedha maal akkasii kan dubbise eekinisa. Mucaanaa kennuufii jettee. Mucaa keessan si bareedduu sana nan fuudha oolamiillee ta'ee. Jedhetaniyyi. Diruu jechuun sanaa miti bar. Diruu jechuun diramuu jechuun wal diruu jechuun wal waraanuu jechuun wal waraanuu. Maal doktor? Diruun beektuudha yeroo gaafamni diruu jedhe bakka sanaa bahi dhabamu wal waraanuu dabar. Dhiifama gaa kana diqqaan isin gaafadhe. Wal waraanuu dabar. Biyya doktoraatti wal waraanuu kun. Laa afaanuma diruu jechuun dhumti wal waraanuu jechuun wal diruu wal waraanuu. Waraansi diruu biyya keessa. Doktora biraan dhaabne salphadheeraa namni jirteetti sila. Erga wal waraanuu ta'e. Waggaa namni wal diruudhaaf wal diraa jedhani lubbuu keetti baafadhu wal waraanuudhaaf namni jechuudha bal. Okay doktora waan isinii godhuun qabu gaa jazaa keessa rabbisniif akka falu baay'ee naaf taatani. Gaafii kan biraa jira. Diruu kana wallahi ani waa biraatti waraanee mucaa bareedduu namaa kennuudha jechuun waan akkasitti hin beeka. Amma qaamaaf nagaadha. Amma qaamaaf nagaadha amma immoo gaafiidhuma bichaa dhufte. Amma gaafiidhuma of hin dhufe qaama maaltu nagaadha jettani boo mana doktoraa durayyuu kanaaf hin dhumne baraa. Bakka doktoraatti waan baay'ee argatama jennaan hin dhufe malee. Kana miti kan hin dhufe farra caalaansaa qaama kana keessa na dhukkubdisi ilkaan kana baay'ee na dhukkubdi. Uummatee ilkaan kun waa tokko nagaan hin qabu. Ilkaan isa dhukkuba? Waa nyaachuu hin danda'u. Yaabboo ilkaanii miti waa biraallee yoo rakkatte taate himi. Dhibbaan dhibbatti si yaalaa sin jedhee dabala. Ofii yaaliin isin bira jira kan ilkaan kana waggaa tokko. Maal hojjaa uffata kana uffata addunyaarraa filatamaa kana uffannee taa'aa jirra. Maal hojjaa? Naan jedhu. Maal hojjaa uffanni kun nuyi kennamuu hin danda'u. Uffanni yoo baratte kaa yoo baratte. Maaliin bareedaan? Nuti waan gosii kanaa kun ooma akkana boqqolloo waan adda addaa itti jedhamu. Seengaloo uffanna nuti taatu siif hin galoo. Ilkaan si dhukkubaa? Ilkaan irrafu. Halkan irrafu. Ulfaan irrafu. Isii kana yoo argadhe galee adda waasaa. Ani ni mangala. Bakka kana miti? Achi. Bakka isaa immoo numa beektanii. Baree ilkaan rakkoo guddaa sitti ta'e oolatu. Otuu oolteetti otuu guyyaa lama bultee si ejjeeseera. Guyyaa lama otuu bultee ilkaan kun rakkoo guddaa sirraa gaheera. Ciisi. Ilkaan kun. Akkam deebi? Akkam gara kan. Akkanumatti deebi'ee akkasumatti deebi'ee yoo fayyadu. Okay, that's it.
مسجد أنا ستتاي حالا كانت يالا منبر حالا كانت يالي أجايبا خلاص كان بودا فايتك خلاص كان بودا الكان هنجرو مالتو سيكوبامه الكان سرا ميرا خلاص الكان سرا ميرا بتي تقررت نمنم خلاص لما سل خاطر نكوبو جچور الكان سرا ميرا مطب ايوه بنزتني يوجر ستي سيكوبا خلاص إنه يجلس النكوب وسيتي خلاص سيتي سيتي النكوب اي دكتور